Jireenya jiraannu keessatti akkamitti yeroo mara gammadaa ta'uu dandeenya yookaan immoo gammachuun akka inni gara keenya dhufuuf maal gochuu qabna yookaan maal beekuu qabna. Namoonni gammachuu jireenya isaaniif beekan yookaan immoo jireenya isaanii gammadanii jiraatan maal gochuun argaan. Yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoon Inspire wartaatan akkam jirtu. Tole gaafa keessan jirtan itti nageessiniif haa baay'atu kanan jedhu han obboleessa keessan dinaariyaati. Tole guyyaarraa barnoota baay'ee bareedaa ta'eef jireenya keenya keessatti waan nu barbaachisu yookaan main point jireenyaa yookaan immoo qabxiiwwan ijoo jireenya keenyaaf nu barbaachisan akkan guyyaarraa wal faana laallu hanga barnoota koodhumaatti turtii gaarii viidiyoo kana ilaaltiin xumurtaanaan hin eegaliin. Tole gaa mee jireenya keenya keessatti gammachuu guddaan dhalli namaa kamiyyuu addunyaa kanarratti kan itti wal ajjeesuuf, kan itti wal hari'atuuf, kan itti wal barbadeessuuf tokkoof tokko gammachuun nagaa guutuun qabaatee jiraachuufidha jireenya biyya lafaa kanarratti. Namoonni baay'ee immoo gammachuu harka isaanii jiru yookaan immoo nageenya harka isaanii jiru dhiisanii wanta bakkee fagoo barbaadu jechuudha. Wareegama guddaa kaffalu jechuudha. Waan harka isaanii irra jiru seeraan eeggachuu dhabuurraan kan ka'e, wanta harka isaanii irra jiru adda baasanii hubachuurraan kan ka'e miidhaa guddaa jireenya isaanii irra geessisu. Nuti immoo maal gochuu qabna? Osoo fagoo hin deemin, osoo baay'ee rakkatiin, osoo baay'ee hin dhiphatiin haala kam keessattidha kan nuun jireenya keenya control gochuu dandeenyu yookaan immoo jireenya keenya hubachuu dandeenyu. Jireenya keenya drive gochuu dandeenyu kan jedhudha guyyaarraa kan ilaallu. Jireenya keenya keessatti main pointiin gammachuu yookaan immoo qabxiiwwan ijoon gammachuu jireenya keenyatti fidu yookaan immoo akka nun of barru kan of bare namaaf bara, kan of bare waan barbaadde keessaa nama baasa, kan of bare dhiphuu keessaa dukkana keessaa gara ifaatti nama baasa. Kana gochuuf immoo wanti jalqaba irratti dhala nama barbaachisu tokko yeroo mara lafa kana irratti namni rakkoo hin qabne akka hin jirre hubachuu. Si qofaa miti kan rakkoo qabu, kan dhiphatu, kan boo'u, kan gaddu si qofaa miti. Namni addunyaa kanarra jiru kan maallaqaa miiliyoonaan lakkaa'amu qabullee kan dhabeeyyeessa ta'ullee rakkoo mataa isaa danda'e qaba. Si qofaa miti kan rakkoo keessa jiru, si qofaa miti kan guyyaan itti dukkanaa'u, si qofaa miti kan dhiphuu keessa jiru, si qofaa miti maali yaa'umaako kan jedhee waaqa isaatti gungumu. Kanaaf immoo namni hundumtuu rakkoo qaba. Rakkoo qabaachuusaa sana yoo hubatte, yoo rakkoo sana qabaachuu kee beekte furmaata isaa irratti xiyyeeffatta. Furmaata isaa yoo beekte immoo dhiphuu sana keessaa boonsiif salphaadha jechuudha gabaabumatti. Namoonni baay'ee kan isaan itti rakkatan rakkoo isaan irra ga'e sana osoo hin taane, dhiphuu isaan itti dhufe osoo hin taane, dukkana isaan haguugee jiru sana osoo hin taane furmaata isaa sana dagatu. Ati immoo furmaata isaa sana yoo barbaadde yookaan immoo fala yoo falte waan gaarii fiduu dandeessa yookaan immoo qabxii olaanaa fiduu dandeessa yookaan hubachuu dandeessa wanta si dhiphisu san, wanta itti boossu san. Qormaan qaama jireenyaa akka ta'e of amansiistee fudhattee jennaan haala kam keessattiyyuu haala salphaatiin keessa darbitee jiraachuu dandeessaa jechuudha. Rakkoon nu qunnamu kamiyyuu, rakkoon nutti dhufu kamiyyuu furmaata yoo barbaanne, nama furmaataa yoo taane, nama dhiphuu sanatti yookaan rakkoo nurra ga'e irratti taa'ee hin boonye, taa'ee yookaan gargaarsa hin eegganne yoo taate jireenya kee keessatti furmaata. Nama furmaataa yookaan immoo nama beekaa yookaan nama hubataa ta'a. Qaama kee kamirratti akka hin gaddine si taasisaa jechuudha. Dhukkubii kam keessa yoo jiraate furmaata irratti xiyyeeffatti jennaan galma barbaadde geessaa jechuudha. Inni ittaanee argamu yookaan lameffaarratti argamu akkaataan sammuu keessatti itti of yaadde yookaan itti of tilmaamteen gammachuun kee murtaa'a. Haala kamiin of yaadaa jirta? Ilaalcha akkamii ofiif qabda? Namootatu itti yaadde yookaan haala ittiin of yaaddar atarra gatii kee of buuftee, atarra of rakasiiftee, atarra iddoo guddaa fi fillaatu taanaan namni kamillee sanuma deebisee siif kennaa jechuudha. Kanuma facaafatan haammatu. Ati haala kamiin sammuu kee keessatti of siiltee jirta? Nama akkamii of gootee of siiltee jirta? Gammachuun keellee kan hundaa'u yookaan kan irratti murtaa'u haala ittiin irra sammuu kee keessatti of siiltee jirtudha. Ani nama gahaadha. Ani nama wanta tokko raawwachuu danda'udha. Ani wanta kamiifiyyuu potentiaaliin koo guddaadha yookaan humni na keessa jiru yookaan immoo naa ol dandeettiin yaaduu koo yookaan dandeettiin furmaata irratti xiyyeeffachuu koo guddaadha jettee of yaaddataan na aman. Keessa kee irratti kan itti of irratti yaadde namoonni biraatti hin deebisanis yaadu. Ofitti amanamummaati arra ofiif qabduun kabajati arra ofiif qabdu namni biraasiif kenna. Ofitti amanamummaati qabdu ilaali namni biraallee si amana. Kabajati arra ofiif laattu ilaali namni biraallee si kabaja. Kanaaf immoo haala ittiin of sammuu kee keessatti of siiltee jirtu, akkaataa ittiin sammuu kee keessatti of siiltee jirtuun gammachuun kee yookaan immoo maalummaan kee, fuuldurri kee, fiichariin kee murtaa'aa waan ta'eef waan gaarii irratti of yaadi yookaan waan keerii qabu irratti of yaadi, waan guddaa irratti of yaadi, iddoo guddaa irratti of yaadi. Hanga kana hin goonetti garuu kufaatii keessa jiraattaa jechuudha. Warra boo'aa jiraatan sana keessaa
tokko taata. Warra habjuu isaanii toon dhagoomsiin habjuu namaaf fiigan osoo ofii isaanii ofiif hin jiraatin namaaf fiigan taatee akka hin dabarreef dursiitii wanta ofii irratti yaaddee jirtuuf wanta ofiif yaaddee jirtu adda baasi beeki. Inni itti argamu waan namoonni waa'ee kee dubbataniif sin dhiphisiin. Namoonni tokko waa'ee isaanii osoo hin beekin kan isaan waa'ee namaa kan isaan haasa'an. Waa'ee kee namoonni haala kamiin na ilaalu haala kamiin na hubatu osoo hin taane haala ittiin of yaaddudha murteessaan kan jireenya kee gara fuulduraa sirreessu. Namoonni ilaalcha mataa isaaniitiin si ilaalu yookaan immoo yaada mataa isaaniitiin si murteessuu si madaaluu danda'u malee ati sababa nama sana taateef osoo hin taane ati sababa nama isaan jedhan sana taateef osoo hin taane akka taakati namoota isaan yaadan sana taatu barbaadaniifidha kan isaan yaadota hamaa ta'een yaadota summaawaa ta'een kan isaan qophaa'anii milkaa'ina keerratti jireenya keerratti gufuu ta'uuf kan isaan waa'ee kee haasan gaafati isaan caaltu gaafati isaanii ol taatudha kan isaan hammina kee yookaan kufaatii kee yookaan akkati isaan irraa gadaftu kan isaan barbaadaniif yoo adda baastee waa'ee kee haasa'uu isaanii iddoon laattee gurra laattee na haman galma barbaadde kamuu siif ni salphataa jechuudha. Inni itti argamu immoo namoota madaalawaa ta'aniif namoota sammuu gahaa qaban duukaa michoom jireenyi kee gammachuun qofa. Namoota si madaalan duukaa gaafa ooltu namoota si hubatan duukaa gaafa ooltu namoota sammuu qaban duukaa gaafa ooltu namoota kaayyoo qaban duukaa gaafa ooltu kaayyoo nama qabu taata. Namoota hojii jaallatan duukaa yoo ooltu nama hojii jaallatu ta'a. Namoota sodaatoo yookaan namoota kaayyoo hin qabne yoo ta'an duukaa yoo ooltu atillee isaan keessaa tokko taata. Kanaaf immoo namoota duukaa ooltu yookaan immoo namoota madaalamoo ta'an duukaa ooluu qabda yookaan namoota duukaa ooltu oolmaa kee namoota duukaa ooltu san adda baasi beeki. Jireenya keef murteessaa wanti guddaan namoota duukaa ooltu adda baastee beekuudha. Namoota itti hidhattee jirtu, namoota hiriyoonfattee jirtu, namoota si duukaa naannoo kee irratti naanna'anii jiraniif murteessaadha. Milkaa'ina kee booriif yookaan galma kee booriif isaan murteessoodha waan ta'aniif adda baastee yoo beekte yoo adda baastee isaan hubatte yoo adda baastee isaan beekte xiinxalte galma kee boorii beekuun yookaan galma kee boorii ga'uun tasumaa sin rakkisu. Kanaaf immoo adda baasii beeki. Namoota akkamitti akka dhiyaattee jirtu, namoota akkamiin akka marfamtee jirtu, namoota akkamiin akka naannoo kee guutee jiru adda baastee yoo beekte siif jireenya kamiyyuu baay'ee salphataa jechuudha. Inni itti argamu namni kamiyyuu maallaqaaf qabeenyaa kamiin akka si sodaachisuuf hin eeyyamiin. Kanarra qabeenyaa qabu bor harka isaarraa dhabuu danda'a. Kan harka isaarraa irra hin qabne immoo bor qabaachuu danda'a. Namni kamiyyuu maallaqa irraa of harkaa qabuun qabeenya harkaa ofirraa qabuun akka inni si doorsisu yookaan akka inni afaan isaa sitti xaragatu yookaan akka inni jechaan si miidhu yookaan akka inni gochaan si miidhuuf hin eeyyamiin. Yoo kana taasiste ati jireenya kee keessatti boqoon kee cabee akka ati mataa kee waliin qabatiin jiraattu waan si taasisuuf adda baasii beeki. Namoonni maallaqaan si doorsan, namoonni ilaalcha isaanii si doorsuu barbaadanirraa tasuma of qusadhu. Namni kamuu akka inni sirratti dhaadatu yookaan akka inni sirratti boonu hin taasisiin. Of kabaji. Yoo of kabaji namni kamuu si kabaja waan ta'eef. Tolegaa guyyaa irraa barnoota keenya irraa waan baay'ee akkasiin baratan abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deemnutti turtii gaarii. Yoo isin itti tolee like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a.